Jordan just kataru kan biya fi ganni rashir na goda me ganni nama ko shantre maati ko shantre jara bravo jida dabi biro na gesa jere najani amma je jatina tumana riba akasiti matana rada na chungur satrani tuman jara bra pai badak siri mata sana rada siri na tojiti dende oji jetto dan ugu ya guto ko na tin waktu ko yumbar padu bi ke ko bana gati ani saya berkontak tadi kan ala beso jirannya aku kanatti iji gab jija gutu ukusatan mana madame sagaleen isi kana sagalee baay'ee jira mucatti isini fidame mucattiin nufti me ganni fida ganni rasheerin waano sheerir rat wala ma rabba keessani sin kadada jirane ummata mata qulfi anu sheerir rat goda me maaltu sin nakadachiise koy ganni sarta anu ganni dum bushe ma dum bushe ratin sheeri goda isin sila sheeri gochum beita wante me ganni rasheer goda mucattiin isin fida sabara na ega isin sheer gochum beita ni wakaraba male wakana esa jirti sagaletin tan audio recording nagare wallahi artarga jirtan screen jawala artarga jirtan kan rakko kesara dafa afanu masira rage fatame warre sentan taptabi godati koplinki goda akana min fut dafat koplinki goda fi me sagale tana fi billa alik male manne kana cakkanyin ko oromon tun yoma kana cakkanyi tat shabaka sirre fadira nati fakata amman dalaga mucatti sini fida yalla sena taptabi goda ini begini baham bayuna waktu korkan kap wala biye shede wala arkan awazon biye ga ba ne biye da cisin ne bisan to ya kana tana rakisha shi kana da ibo me rabbi soda abi mana ke sabi ke yatina de bisa me rabbi soda ta كل مصيبنا إلا ما كتب الله لنا معلوم من ربي لا تابي سينغودو شيري سينغودو كانم تجرتو يو نمني درابا يجرام كيسا باي مال جچو أبو ركو شبكات ترانو باسي كوتا تابي غوداتي ميم چاتي سني فيدا دي سغالي سيرا دغي فتاني غني كوت كيسان سدو بيسيدو فيدا في غني كوت سيتو بربادا موانتي كوت ستي برباداني namni rakko keessa jiru nama naannoo ati jirtu sawwan ta'e kootu mee furmaata gootaa fi furmaata godhuu fi dadhabde ammoo gara dhimmi ilaallatutti ol dabarsita furra itti godhime kanatti godheera qalli musiibanaa illaa maa kataballah nagama koy kalas nagama maalisa oromoon tokko irraa badde moo maali yaasi sajirti iyyuu يا جماعة كم تاتن غني كوتو سيفو كوتا تس يوجا لك أنا جراتي كوتا وانا كنا تجوتشا جرانا جولين تبيجي دبي كيست أرجع من جون تون انت لا ورموتي كوني ميلا شيتي ميلا كنا كيسا سبيلا جرالا jalka bagafa mallaka kana rafudu mali fin rafudu me أولا ربي تف أولا ثاني هاقول بري أولا جدًا كنا كافر رافود مالي نين رافود ميا كميت تيرجي سبب نين رافود تيرجي تبسيم بيسان كسرتي بيا كنا كسرتي ميا كمالي في تيرجي جزء باجرتو إتين إرجعت شاطرت مجايونتون أتو قاترين دايمين إندورا مجاونتوني بيا دبي هجتتي كربيا قلتي بري هجتتي سان ماتين وما نيجون إيجني نام تجاكم مسين إنجرير سشي سامي أبنان دايبتي كرا قاتر ديمتي بيا قاتر وان ديمتي هم بيكتو كبيا سنتي نما هم بيكتو كنان إسان إرجعت شاطرتي إسم قاتر الرابر دبي تقلشتي في برنا قلشتي أكثت نياتا لا إله أما كان هو دبته إنه سيرب إيرا متك سيرب شمر ما سيرب إسانك هو قاتو تأي أنا بقدر إيش نقول إيش رأيك وركو جولي تينيا أجرو منا ربنا يسمى الرأي بقدر قاك أيو
Rakkoo shamara arabaa arguma shamara arabaa jechuun bar waanuma takkaanuma daallamtu. Waanuma ofii keenya maayyii bitaaniitu obboleessa keenya barsiisne ofii keenya dadhabnee taat haadha keenya boqonchiisne. Garuu immoo ilmi Oromoo Oromummaa tana jedhanii Oromummaa tanaaf jedhanii wal dhufanii akkatti wal nyaatan Oromummaa tana dhufanii inni akkatti wal salphisan akkatti wal xiqqeessan akkatti ofitti bochisan ani Oromummaa illee natti haftu asumarraa hin baqadha dhugaa waaqii. Tana bichaa miti. Tana bichaa miti tanarra oftee bocha natti bamte oftee natti mattes kulaalitiin dhibama itti aarsa ishee illee. Kulaalitiin dhibama damooza ji'a sadii itti kennina oggate jaarti. Kanaaf Waaqayyo isaaniif haa ulfaa'u Rabbi isaaniif haa sibiilsachuu qofa bichaadha. Obboleeyyan keenya wallahi waan garaa nama nyaatu. Suuraan obboleettiin teenya wal baaste kana TikTokiin hundi guba. Wallahi wanti jedhanis nama dhiba. Namni nama ta'e obboleettii taqaamaan miidhamtuudha miti. Isin sababni akkana miidhamteen sababa maali? Sababa addunyaa tanaati malee waan biraatti miti bar. Kaleessa nyaatamte. Akkamitti ilmi namaa nama ayyamee qalbiin namaatu nama ayyamte kabaruurraa du'u. Ka hayti namaatu ittiin ulfaanne hayti namaatu ittiin dhagamne. Akkamitti qarshii waggaa tokko yoo xiqqaate birri 100 Itoophiyaati. Dhagaa mukatti buutee isiin ka salphatte kanarra waa meeqa jedhamte afaan keessatti tufaa. Shaqaalaa kaddaamaadha mana keessa oofaa siree namaa arabaa siree namaa afaa hammaa maxaragaasiin futu dhiira ta'a. Wallahi yoo jedhan harreen mara gurra dhaabatetti mammaasii Oromoo yoo dhiira jedhan morma walii qabanii dhiira. Warri gaalaaf re'uu fi dalagatu baadiyyaa keessa deemee nagamaan galma gaya. Warri akkana nama nyaate takkaan salphate malee warra galma gaya nagarre. Abshirii obboleetti teenya ganni teenya obsi dhugaadha. Dubbiin nama laalchisti. Nama jibbisii miti si shamara kan maqaan dubartummaa walitti sin qabee miti. Ana ilma dhiiraa kana kana laalee jireenya kun na jibbisi. Wallahi miidiyaa kana dhufu na jibbisiisa. Kun biyya kana keessa taa'ee 900 nama nyaata. Biyya kana keessatti 900 waan umrii ofii guutuu amata 10 ol biyya kana keessatti dhabde. Yaa jamaa wallahi laziim wanti nuti keessa jirru waan ilmi namaa keessa hin jirre waan Oromoo walirratti dalagaa jirtu keessatti waan bineensi Dubaay walirratti dalagaa jiru namni karoora baafatee tarsiimoo baafatee garee wal ijaaree akkuma mallaqa shamarranii qofatti nyaatu maali shamarran kana maal seensa isaan waan lafa hartutti fakkaate moo ishii miidhaa itti fayyadama abbaa manaati haadha manaati gartee ijoollee biyya qabru ijoollee dogongorsiisaa sababa saniin bultiin isii diigama mallaqa isii irraa nyaata. Maali isin ijoolleen shamarranii of eegaa wallahi namni tokko namni rakkoo qabu eenyu ijoollee shamarraniiti jaalattanii jibbitan ijoollee dhiiraa warra isin nyaate kanarra isintu rakkoo qabu jaalattanii jibbitan illee fudhaa tokko namni bultii keessan diigee sharafa keessan dhiise ijaazaaf ulaana maal akka'u tokko isin na dhageeffadhu kaa'u mana baate kaa'u kee irraanfatte gaafa qarshii kuma haganaa kana fuuteetti kennitu abbaa keetti kennaa jirtu obboleessa keetti kennaa jirtu ofii cabdee namallee cabsita ofii waan biraa keessa seentee namallee waan biraa keessa seensifta. Fakkeenya gani dhiyeenya kana dheengadda kaleessa ergadda mataa ishii gaddeebisanii irraa sirbaa turan jedhan ganda namaa dhaabbatteeti haqa namaa nyaatteeti haqa namaa hin nyaanne namni rakkoo qabu tokko isinuma wallahi laziman isinitti hima namni gartee ijaazaaf garteetiin sagaagalummaaf ulaa namaa laakku tokko isini osoo abbaa manaa qabdan osoo jaaladhee jettanii jaalallee bakka biraatti qabdan bultii wajjin horachuudhaaf inni baadiyyaa keessatti du'aa jiru namni ulaa namaa laakku tokko isini irra guddaan birriin akkana nyaatamtu kun hadda birriin nyaatetti malee birrii karaa biraatiin nyaatamta wal beekna kana hunda irra guddaan keessan jechuudha of qosadhaa qaata isinitti himani qaata garanaan isinitti himan qaata garanaan isinitti himan wallahi birriin isin nyaatan irra guddaan birrii gartee walitti fayyadamtaniiti wayita fuutee kiisha kan keetii itti kennitu wayita fikiriin mataa si kore fuutee gizetti laakkoyte itti kennite quba of hin qabdooti wal beekna kana feetu liqaawuu taati feetu naa ergiyyuu taate gizeen ati biraa deemtee of yaadattu ergonti guutuun sirraa galte maa yoo qabdee mana arabaa keessa teetti hunda keessa wal quba qabaataa hin jirru wal beekaa hin jirru maali yoo duuti sitti kalooyte yoo fikiriin mataan si ba'e gali biyya keetitti diqaalaallee dhaltu ka biyyattu sirraa bareeda ulaa namaarra laakkoyte abbaa manaatitti hin oolle mallaqatti hin oolle ilmotti hin oolle maatii keetitti hin oolle gurraa maqaa gurra kan keetitti hin oolle maali isinumatti mangalgalaa ganama sababa keessanii kun arrabsa sababa keessanii nuti illee xinnaanna maatiin qabdanii isin yoo ila sharafa laallatina isin nyaachuurra nyaatamurra warra bira jirtan san innaa ergeeraan obboleessoo
karaa dhugaatiin isin haa galtu malee inni teessan. Biyya gabbaatee gabaa gurraacha yookaan karaa sharafa gaariitiin si ergamurra yoo nama dhabde baankiidhaan ergatte sirraa ciromtee wanti xiqqoon biyya sii galu wayii birriin nagayaa. Hin kijibdan malee irra guddaa wallaahi birri naa ergi hodhomma naa ergettanii namni si nyaatan jiru. Maal jedhe maqaa jaalallummaatiin irraa liqeeffata na bira haateettu isa fa'aa bira wali qabatte bara argatee bara jaarsa ofii argattee bara yookiin abbaa ofii argattee namni abbaa ofii biratti walitti hin qabatu. Guyyaa takka guyyaa lama dhayitee mi taaptaap godhee mi kalaas tolchee fi kalaas isa bira mallaqa wali qabatti. Gaafa kaan mallaqa bira jammaate ijaasaa fa'aa kooti guyyaa gaafa dheedee yookaan ji'a san dabarsite biloo godhe. Kaan irra guddaan keessa wal beeyna. Abbaa manaatti dhaqee fuudha. Naanni isa gartee makiinaa balbala dhaqee fuudhata jaartii isaati birrii isaa isa bira wali qabamti gaafa kaan iddoo xiqqoo si fuula keessa walitti mufatan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh kalaas biloo godhe birrii tiyya isaa naa ergeetti kennade ta biraati badin kijibdi naa erge bitti kennanne waan biraatiif itti kennite mirqaana keessatti kennite mirqaantee gaafa mirqaana keessatti kennite gannito kan nafa keessa kan qoy irra dabalu malee ta'u ani wanni gaafii natti ta'e tokko eshi jaalala haa ta'u ammarra caala ijoollee nyaatamaa jirtu ijoollee barraa hojjettudha mana maadaamii hojjettu miti mana maadaamii hojjettu hin sodaatamti hin qabsiisti waan ta'eef nama waraqaa hin qabnedha akka caala nyaachamaa jiru akka badiititti kan qoqoramaa jiru ani wanni nuti gaafii natti ta'e shamaruma teenya tanarraa dhabe shamaruma Oromoo tana keessa mixii maaltu isaan keessa jira mixii maaltu isa keessa jira shamarri biraa mataa giddaffattee giifti koo biltiidha sabni biraa biltiidha teenyatuun gowwaadha nama amanti waan feete gootu sabni biraa gowwaa miti maallaqa ofii irratti qalbii hin beektu eshi nafa keessan akka feetan godhaa moo barbaadan 90 ijoollee ciisa rakkoo miti maallaquma kee maatti kennita kasi wajjin ciisu hanqatee maabirrii kee dabarsitee laakka maaliin bittaa bittee wajjin ciisaa jirta jechuudha barnama sana laayifii guyyaa takkitti wajjin dabarsuudhaaf birriin isa bittee jechuudha maaloo yaa buleetti koo maaloo haa haadha koo biyyatti haati kee ootana bargoongoo citaan deemti bar amma warra akkatti birrii nyaatamu kun warri birrii 7,000 8,000 nyaatamu kun haadha ishiiti guyyaa takka bar dawwaltee hin beektu abbaa ishiiti guyyaa tokko dawwaltee hin beektu abbaa ishii guyyaa tokko daara baastee hin beektu haadha ofii guyyaa tokko buna bitteef hin beektu akkatti birrii kan hunda nyaataman kun jiigaleera haati ishii biyyatti yookaan barra basana xalaa tarsaanfattee deemti bar haati ishii tana bashiita tarsaanfattee deemti biyyatti maaloo yaa ijoollee teenya maaloo irruma bakka irruma maaliyoo namni numa taa'a maal mixiin nama keessa jira fedhii si jammarim akkamitti fedhii sammuu nama dogongorsiisa fedhii jechuun bar sammuu keetiin deemuu qabda fedhii si oofaa maalis fedhiidhaan deemtaati sammuun deem namni nama jechuun nama sammuudhaan deem sammuu keetiin deemu akka fedhiin keessi godhin ta'in ijaazumti kun namatti hafee yaa buleessa koo ijaazumti kun namatti hafee adabatanii biyya ormaatti shaashambaa jechuurra waan biyyaa bahaniif san haga waggaa 5 waggaa 6 biyya ormaa hojjettee kana bineessa gandaa qalabdu waggaa 3 waggaa 2 hojjettee gara biyya keetii galtee ofirraayis hormattee haadha keetis eebbifattee hoo jiraatte maaloo irra caalli isaanii kan nyaatamaa jiru irra harka caalaan parsantii 100 keessa parsantii 75 nyaatamaa kan jiru kara jaalalaatiin nyaataman. Nama tokkotu dhiira 10 dubartii 10 qaba. Dhiiricha tokkotu dubartii 10 qaba. Dubartiin 10 iyyuu niitidha isaan. Dubartii 10 irraa hin nyaata, hin dhugaa hin nyaata. Marrakkateen bal'aa marbarbaadda jennaan ifa maaliif dalagatare? Inni gooftaa nugusaa bakka tarma taraa takka aree takka fidaa takka yoo dhuftee jaasaa buutee qadii sadii wajjin bulte ishee ol deebisaa ka biraa fidaa akkatti jiraatan. Maaloo yaa obboleettii koo maaloo yaa haadha koo. Kana galatoomii kan hin qabne maqaan keellee badee haadha keellee arrabsiiste abbaa keellee arrabsiiste birrii keellee nyaatamte sammuu keetiif illee tuqamte gubattee fiddee sammuu keetiif illee tuqamte kana hundarrayyuu haga bineensi gandaa si nyaatu haati tee jeesa gargaraatti si baattisan si haa nyaattu haati koo bilaafiyaa maaliif na dhalte ishii dachii irra na fide waan ta'eef abbaan kee haa nyaatu obboleessi kee haa nyaatu yoo dubbii isinitti hammaatte baankiidhaan galfadhaa maadaamiin teessas ni agalchitu kara baankitiin harkaa fuutanii lakkoofsaniituma ittiin kennina maadaamiitiin yaa naa agalchi jedhiin yaa maadaam naa agalchi akkaawuntii kanarratti naa agalchi jedhiin amma harka caala bara harkaan lakkoofseetti kennitu namni akkamitti 7,000 lakkaa'ee dirhama 7,000 lakkaa'ee namatti kenna ani laali ani tun arabuma tana amana oromoo wajjin jiru tana damoosni kiyya guyyaa 2 dabarraan hojiin hojjedhu
filinjaan mana lama hojjedhee fooqiif midirii hojjedhee guyyaa kana laal biyya kootitti abbaa kootiif gaaf takka haramaa baaqelaa jalaa buqqise kan hin beekne biyya joordaan dhufee tana lafa qoffora akka dhiirri lafa qofforutti lafa qoffora ataakiltii bishaan obaasee maal ta'e maallaqa kana argadha ji'a takka damooza kiyya ji'a takka isaanii achiin dabarsu hojii isaanii nan hojjedha damooza kiyya yeroo sumuuniin takka akka arabatti haftuun barbaadu maaliif kaayyoodha waan ta'eef kan keenya garuu han shamara keenya wallaahi ani maal laphee isaanii akka keessaa fudhate rabbiin haa beeku. Abashaa nyaatamtee sirraa boochu takka dhagarre. Abashaa wal nyaattu si dhagarre. Tigree nyaatamtu dhagarre. Intala Oromoo bichaa miti kan biyya Arabaa keessa jiru. Qixa jira. Abashaanis jirti. Sabaa saglammiin Itoophiyaa jira. Sooshaal miidiyaa kana inuma akka fayyadamna afaan jaraatillee inuma beekna. Jarumallee inuma fayyadamna miidiyaa jaraatillee inuma hordofna. Abashaa boossee asirratti u'u jettu takka dhagarre kan nyaatamaa jirtu harka dhibba keessa. Dhibbatti intala Oromooti. Kan ila Oromootiin nyaatamaa jiru. Dhiira Oromootiin nyaatamaa jirti sanuu. Kanaan siniin jedha bal'aa soo gidduu fiyyattu mi'aa yookaan akka inni sigatan jenna. Ati yoo ofii keetii jabduu ofirratti taate maallaqa kee hin qabatin ganniin tunuus nyaachuu dandeessu ati karfuusaa taate. Kanaaf maallaqa keessan hin kenninaa. Miidiyaa irratti illee maxxansi namni yeroo ammaa miidiyaa sodaatu dur miidiyaa sodaatan barhattuun duraanis akka miidiyaa sodaatu. Mucaa Arsii Shashamannee tokko hoggaa tokkoon dura almost hoggaa lama ta'aa jira mucaa Arsii Shashamannee tokko. Mucoota akkarraa birri Itoophiyaa birri 180 birma wala kana galchi dheetti kennite bilbila jalaa kaasuu didee Itoophiyaa galudha guyyaan sadii yoo saafu mucoo sun dhuftee natti himatte. Guyyumata akka miidiyaa irra ol baasnee galgaluma san birrii san galche mucaa sun. Hattuun durii miidiyaan sodaatti maqaan nama dheetti sodaatti. Kan ammaa laali odoo miidiyaa irraa miti waan feete gooteen sodaatu. Maaliree bakka aadee miidiyaa aadee ta'ee jira. Kanaaf obboleewwan koo gurri isin dhagaye namaa dhageessan ta'e nama itti himan malee itti hidhan waan gurri keessan sinii hojjetu sammuun keessan iji keessan sin laalu ta'ee birrii keessanii foon keessan akka fedhan godha akka fedhan wajjin ta'a. Barbaaddan illee tokko wajjin miti 90 wajjin ciisi yoo rabbiin kee itti sin gaafatin garuu nafa keetiifillee itti gaafatamta. Dhirsa kee kan hin taane wajjin ciisuun cubbuudha. Cubbuu sodaattee yoo ta'e of hin deebisini yaada keetti hanfoon keetiin nu galchinu. Garuu maallaquma keenya atamte asitti dhufte nullee mataa nu dhukkubsitanii nullee nu arrabsiistanii shamarri Oromoo hunduma waluma qabdanii nu arrabsiistanii ofiifillee arrabsamina maatii keetillee manatti hin arrabsin. Obbo kan birrii keenyaa turre barmaqaa si balleessa. Birruba keessaniin birsi nama sitti bitee si arrabsiisa laata. Suudii nama maal hojjechaa jira birruma ijoolleetiin bitee haqni mucootanaa akka hin baane godhee nama nutti bitee nu arrabsiisaa jira. Waan akkanaatti deema yaa abbee hin gubanne sammuun nu warraaqe kanaan siniin jedha galatooma sinitti baay'iseera haasaa namni bira. Okay galatoomi ganni teenya ulfaadhu ijoollee yoo gurra qabaattan gurra keessa yoo qaawwa qabaate qaawwa maal qabaa miti qaawwa qabanatti fakkaanne yoo asirraa baamee namni bakka adda addaa dhaabbatee namarratti duulu ijoollee shamarraniiti irra guddaa kan iyyamuufillee shamarranii kan miidhamullee shamarranii zamana tokko godinatti fakkaata. Mee walumaa galatti reeffa firaa torba garagalchin jedhanii Oromoon gaafa mammaayitu tokko kaawuma kan kee waan manaa si baaseef hubadhu. Maaliin manaa baate ani fikiriin manaa bahe moo dalagachuun manaa bahe atis namni nyaatee dhugu keessatti namni nyaatee dhugu miti muuyni yoo bishaanii biyyanitti tole fikirii godhate daraaraa baaseetti walora ilma namaatii miti garuu wanti ati manaa baate waan biraatiif miti jireenya kan kee jijjiiruu manaa baate kan kaleessa magaadhaaf abbaan kan kee qotiyyoo tokko sitti gurguranii harreefaatti gurguranii biyyaa erganii harreema san bitteen deebiin meeqa keettu jira wallahi ofii yaadaddaa jarana guyyaan ati ofii yaadattu adda yoo adda ofii yaadanne yoom ofii yaadatta si nyaatuu malee namni hundinuu sitti fayyadamuu malee kallattii adda addaatitti harka si dhiqatanii si bira darbuu malee wasakka ofii si dhiqatanii si bira darbuu malee takkaa si waa nama irraa fayyadamte nagarreen. Guutuu isaanii yoo laalte isaanuma turii qabu agarta maaliif miidhamoo irratti agarta maal osoo argatan osoo isinitti himan kaleessa dhugaa miidiyaan hin jiru sobamtee nyaattamte harda ammoo gabbaanis itti beela kunoo kanas si nyaataa jira haala kanaan si nyaataa jira osoo jettan fakkeenya wanti kana kaafne kan nuti irraa dubbataatiin turre gara baati sadii deemaa jira gadi baanee ginee miidiyaa gubbatti kan ammoo nyaattame kunoo baati darbe kana keessa na nyaatee kan himatu laakoo isan qabu ji'a lama organa nyaate kan jedhee himatu laakoo isan qabu maali isin dhagaadha dhagaan yoo tokko biraa kokolaachisan biyya nyaattame dukkaan duuka kokolaata maali isin nama yeraan dhageessani sababa keessan yoo nama arrabsan sababa keessan yoo nama xiqqeessan ijoollee teenya dhageeffadhaa.
yoo mara jireenya dhabdan wallahi jireenya amma isin irra jirtan kun jireenya sirriitii miti jaalattanii jibbitanii illee ganniina kanam tokko isinitti himtee jirti miciyyoon tun amma mijatti sabboontu jabduudha wallahi isiniif himimmaan buuftee bootti malee akka ofii araba kenniteetii miti ji'a irraa fudhadhachaa jirti dhagaa jirtan isinis arabni isin nyaatteetii miti arabni osoo isin nyaatte rakkoo hin qabu waan nama afaan hin beekne nama humna isinii waliin harkaan fuutanii gaafa mana namaa fiddan bar dhiira siree irra ciiftu akka gaarii garaan ol gargaltee ciiftu mallaqallee fiddanii dhayxanii fi bar irraa of eeggadhaa isiniin jedha yoo isinitti himan isinitti hin goru yoo gurra kanaan isinitti himan gurra kanaan loo isin cala lafa bu'a ijoollee teenyaa anillee akka nama obboleessa keessaniititti kanuma isiniin jedha waan irra dabalta yoo jiraatte mana keessaa irratti dabala hundi keessan nama meeqa nyaattamee yoo tana nyaattamni keessan ol ba'ee dirree jira madaan keessan ka dawaa dhabee kolkoleessin keessatti guyyama kam malaafisine hidhan yookaan guyyaa kam naga laafata fayyadaan meeqa kamtu jira hundi keessan nyaattamtanii jechuudha garuu kan nyaattamtan tumee mana arabaa dhufe sirraa fuudhe waalaikum salaam warahmatullah tumee sirraa fuudhe tumee sirraa fuudhe bar okay galatoomi galma mee waa takka godhaa jiran isin nama kaayoo qabu kaayoo keessan kana galmaan ga'uudhaaf jecha karoora keessan kana galmaan ga'u jecha mee kaayoo kan kee galmaan ga'e dura of yaadadhu mee bakka itti galtu bakka itti deemtu of yaadadhu obboleettiiti eessarraa akka dhufte of yaadadhu eessatti akka galtu of yaadadhu hiriyaa qabda hiriyaan tantee waan gaarii dalaydee jirti dhaltee ilmoo qabdi dalaydee addunyaa qabdi abbaa manaa gaarii qabdi ati hadha sammaraa hin qabdu bakka gartee nyaattamaa deemta bakka argite baratte akka shaamaa bobayaa deemte nama iftee tanteeti of keessa gad deemaa deemta namni sitti fayyadamee tantee faayidaa dhabaa jirta mee of yaadadhu obboleettiiti obboleessa kiyya of yaadadhu mee yoom of yaadatta guyyaan ati of yaadamtu guyyaa kam warri nama nyaattus warri nyaattamtus of yaadadha of yaadachuun gaariidha hundi keessan miidhamtoota hin dogongortanii miti ilmi namaa ni dogongora lama hin dogongorina kanuma isiniin jechuu barbaade dhiifama naa godhaadha tarii yaada kiyya kanarratti yoo isin mufachiise dhiifama naa godha miira keessa seenee dubbadhe obboleeyyan teenya yeroo tun 900 nyaatamtu meelaal 900 jechuun mallaqa mee amata meeqa dalite 900 fuute 900 gaafa nyaatamtu tun 200 300 gaafa nyaatamtu wanti kanaa nama gubu hin jiru kanaaf warri mana keessa jirtan yaadatte yoo dabaltanitti dabalaadha tanuma rabbi dawaa isinii haa godhu salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jechi keessanii sirri maadhaa fettaa waan asirratti deddeemu kana yoo laalanii wallahi baay'ee namatti ulfaata nama dhibaa fakkeenyaaf haadhaaf abbaanii gaafa biyya sanii as nu erganii shamara haa ta'u dhiiras haa ta'u akkatti wookiin tokkocha qaban kutatanii yookiin itti kadhatanii bakka ilmi namaa ga'ee intalti namaa geettaa geettu jedhanii ergan dhiirri haa anaayyuu ta'u kabiraayyuu haa ta'u fakkeenyaaf mee mana maddaamii dhaqee fuudhaarra fakkeenyaaf harka hunnaa wayii tumee irraan fuudha akkumatti jette shamarran mateennatu dogongoree ka'ee deebi'ee illee booyaa jechuudha. Wallahi kanaafi wanni kana hundaa wanni godhaaru jechuudha. Shamarran mateen rabbiin isin haa sirreessuuf kan nama nyaatullee rabbi isa haa nyaatuuf. Irra caalaa Oromoo kana wal miidhaadhaa beektanii dhugaa dubbachuu wallahi. Mee warroonni naftanyaa ka wal nyaatu ka wal bochisu argartanii. Kanaaf yaadni keessan gaariidha. Akka bishaan dhagaa rabbu hin ta'inaa jabaadhaaf qabaa isiniin jedha. Kanaaf hin affulchaa isiniin jedha. Dhiifama garuu. Galatoomi obboleessa kiyya. Galatoomi galanni kee bilisummaa haa ta'u. Maasiin jennare galatooma warri mana keessa jirtanillee yaada dabalataa irratti dabaluu barbaadan irratti dabalaadha. Yoo yaadan qabaanne taate salaataaf deemna yaada dheeraa sa'aatii dheeraa fudhannee haasa'urra sa'aatii gabaabaa keessatti yaada bareedaa yoo dabarsine irra gaariidha. Warra as keessa jirtan Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
زمزم. عليكم السلام ورحمة الله. أكم نجا جرتو. نقوم أنا